dura dursoo Donald Trumpin eegallaa oduu Donald Trump Prezidaantiin Ameerikaa Donald Trump imala isaa kan Saudi Arabia irraa eegale Saudi Arabiyaatti guyyaa 2 achi ture akka gartee addaatti simannaa ajaa'ibaa godhanii fi inumaatu gartee xayyaarota lolaatiin halaalatti gartee odoo inni Saudi Arabiyaa hin seenin akkasitti gartee simatanii ilaa hanga gartee inni qubatutti Riyaad hanga seenee qubatutti qophii addaatiin dura deemaan takaa'uu MBS Crown Princein Saudi Arabiyaadha akka malee simatee eegumsa gartee ajaa'ibaa godhamee fi san qofa gartee odoo hin taane qophiin tuni tan politikaatii miti jedhaniiti odeessaa jiran. Kana jechuun maal akka ta'es isiniif irraa himuu ta'a. Qophiin tuni qophii biizinasaatii takkaa'u business and investmentitti laaluu barbaadan. Gama lachuutuunu warri Suudiitis akka gartee business and investmentitti laaluu barbaadan warri Ameerikaatis akkasuma sanitti laaluu barbaadan. Kuni politikaa yeroo ammaan tanaa deemaa jiru kana keessaafuu Middle Eastitti waan deemaa jiru kana micciiranii haalata addaa gartee takkaa'u naareetiivii addaa irratti godhuu barbaadan. Yeroo dheertuu keessaafuu amata lameen dabre kana Middle East keessa lola ajaa'ibaati ture. Lolli kun gartee biyya takka qofa odoo hin taane biyyattiin gartee kan Libanaanii fi Siiriyaa akkasumas Falasxiinii fi Izraa'elis gama kaaniinis shoorarkaan gartee warri akka gartee Huuthiidhaa bahara irratti godhaa turan san addunyaa karaa addaatti keessaafuu naannoo Middle East tana karaa addaatti jijjiiraa jirti. Kanaaf jecha Prezidaantiin Ameerikaa gartee naareetiivii tana karaa daldalatti, karaa investimentitti, karaa biizinasaatti jijjiiruu barbaade. Akkasumas warri Suudiis warri gartee Middle Eastidhaatis biyyoottiin sadeen inni amma dhaqu kunis yaaduma san irratti gartee hojjechaa jiran. Saniifi gartee poolisii takkaa'uu inumaatu gartee isaan akka poolisii qofa irratti xiyyeeffatee haasa'uu hin barbaanne. Wanni gartee isaan godhan kun hundinuu daldala qofa irratti akka xiyyeeffatu barbaadan. Kana keessatti yoo xiqqaatte Saudi Arabiyaa fi Ameerikaan daldala takkaa'uu hariiroo biiliyoona 140 caalu walii mallatteessanii jiran. Kuni yeroo duraatiif waan addaatu as keessa jira. Wanni gartee as keessa jiru maali? Biiliyoonni 140 Saudii fi Ameerikaan gartee hariirootti walii galan kuni Saudi Arabiyaa biyyasii guutumaa guututti sistama isaanii guutumaa guututti jijjiiruu barbaadan. Sistamni gartee isaan jijjiiruu barbaadan kan akka gartee difeensii kan waraanaa, intelijensiidhaa akkasumas waa'ee gartee AI irratti hundaa'ee kana qofa odoo hin taane inumaatu gartee karoora biyyattiidhaa guutumaa guututti sistama biyyaa jechuu. Kana guututti infrastructure biyyaa guututti jijjiiruu barbaaddi Saudiin. Kanaafi maallaqa guddaa kana Ameerikaa wajjin waliin hariiroo godhan. Hariiroo tanarratti gartee warreen gama lachuutu kan amma fakkeenyaaf ministeeronni gama gartee Saudi Arabiyaatii fi akkasumas sekireetaroonni karaa Ameerikaatiin pirezidaantii hojii warri dhaqeessanis mallattoo adda addaa mallatteessanii jiran. Mallattoon tuni tan yeroo duraatiif waan haaraa jedhaniiti irraa odeessaa jiran. Keessaafuu gartee FBI illeen akkaataa Saudiin informationa gartee kan warra gartee investigate itti gootu warra gartee crimes haa ta'u ummata color crime haa ta'u takkaa'u blue color crimes haa ta'u akkasumas waa'ee cyber attacks haa ta'u waan hundaa gartee akkaataa itti investigate gootu FBI irraa baruudhaaf FBI wajjinis mallattoo godhanii jiran. Mallattee isaanii kana qofa odoo hin taane inumaatu gartee karaa dhuunfaa irratti
dhuunfaa gartee financial investment fi akkasumas financial security waa'ee cryptocurrency irrattis gartee akkaataa Ameerikaan itti isaan gargaartu kanarrattis mallatteessanii turan. Kun hundinuu gartee akkuma investimentitti ilaalama. Kana qofa odoo hin taane inumaatu gartee wanni isaan guddoon keessaa barbaadan pirezidantii Ameerikaadhaa mooyanii yaadaan qofa odoo hin taane isumaa gartee mooyanii waan inni gartee waan Suudiin barbaaddu takkallee gartee taniin ani hin gooneef hin jirtu afaaniin hamma juutakka. Odoo gartee kana keessa hin seenne wanni tagataniin isin yaadachiisuu barbaadu ta gartee maasis irraa baruu qabdan jeetanii yaadu haalata politikaan Ameerikaadhaa guyyaa 4-5 dabre kana keessaafuu waa'ee Israa'el walitti hidhamee itti jijjiiramerraa haasa'u. Yeroo ammaan tanaa dhugumatti gartee waan ajaa'ibaatu Ameerikaa keessa deemaa jira. Keessaafuu miidiyaaleen akka miidiyaaleen gurguddaan Ameerikaa akka gartee warri New York Times fa'aa warri jedhaman akkasumas TVleen adda addaatu hoggaa gartee qophii isaanii dhiyoo tana guyyaa 2-3 dabre kana keessa dhiheessan akka gartee inumaatu Israa'elitti gartee achi gargalanii falmu jiranitti akka gartee Israa'el balaaleeffachuu eegalanitti haasawaa jiran. Kuni yeroo duraatiif waan addaa ta'e mul'achaa jira Ameerikaa keessatti. Kuni maalirraa dhufe jettanii gartee yoo kan gaafatan taate politikaan Ameerikaatii fi biyyummaan Ameerikaatuni wanni isin gaggeeffamtuun namni gartee biyya tanaa aangoo biyya tanaa bu'uura aangoo biyya tanaa harkaa qabu koorporeeshina gurguddaa kaampaanoota gurguddaa Ameerikaa kanaatu harkaa qaba. Kaampaanoota gartee akka kaampaaniilee jechuun nama dhiba maaliif hedduu waan gurguddoo ta'aniif jecha warra gartee akka Vanguard warra jaaniin warra gartee akka BlackRock warra jaaniin kaampaanoota gartee akka Nvidia warra chippii tolchuu chippii kompiitaraa warra tolchuu warra gartee akka Apple fa'aa ammaasis gartee warra akka AI Microsoft kaampaanoota gurguddaa kanaatu Ameerikaa tana harkaa qaba. Politika biyya tanaa isaaniitu olii gad oofa. Miidiyaanis waanuma isaan barbaadan qofarraa haasawa dubbiillee karaa isaan barbaadanitti micciiraa jechuudha. Dubagaa yeroo ammaan tanaa kaampaanoonni gurguddaan kuni Donald Trump wajjin karaa Suudiidhaa deeman. Kaampaanoonni gurguddaan CEO'n isaanii jechuudha. Itti gaafatamoonni kaampaanota gurguddaa kuni Donald Trump wajjin karaa Suudiidhaa deeman. Yeroo deeman kana wanni deemaniif irra hedduun siidhaa maali? Investimentiidha. Maallaqa gartee barbaadan Suudiirraa. Akka Suudiin Ameerikatti investi gootuu barbaadan. Maallaqa guddaa jechuudha. Saniifuu gartee warra Suudiitti wajjin hariiroo isaanii tana qaceellotti boonsuudhaaf miidiyaaleen Ameerikaatilleen waa'ee Falasxiinii fi Israa'el tana karaa gartee Falasxiinitti gartee akka Falasxiin miidhamtee jirtu akka gartee Israa'el isaan kana rakkaa jirtu godhanii garsiisaa jiran guyyaa 4 dabre kana keessa. Kuni waanuma ajaa'ibaati. Iluma ammaan tanaatu hamma gartee lolli amata 2 dabre kana Falasxiin irratti deemaa ture koorporeeshinoo kanaatu boodarra jira jechuu geessa jirti dubbiin. Isinii galaa jiraa mooneen isinii mu jiru hon. Yoo isinii galu jiraate mallattoo naa godhaa. Wanni tuni gartee waan ajaa'ibaati qaceellotti akka isinii galtuu barbaada. Mallattoo naa godhaa yoo isinii galaa jiraatte. Dubagaa jarreen gartee CEO'ni warri gartee CEO jaaman pirezidantoota kaampaaniidhaa jechuun warra gartee kaampaanii gaggeessaa jiru koorporeeshina gurguddaa Ameerikaa kana jarreen kuni gartee humna guddoo waan qabaniif jecha humna isaanii tana itti fayyadamaniiti investimentii gamana fiduu barbaadan. Investimentiin biyya tana gartee yoo yeroo hedduu daddaftee kan hin seenne taate
asitti gartee wanni akka gartee research and development takka immoo new project kan gartee kaampaaniin gurguddaan kun irratti gartee uumanii takka investitti godhan mul'achuu hin danda'u. Takkaa'u bikka gahuu hin danda'u. Fakkeenyaaf warri gartee akka AI dhaan ammaan tana beekame chat GPT warri jaaniin kunis amma namtichi gartee chat GPT gaggeessu Open AI jaaniin kaampaanii isaanii Sam Altman pirezidaantii hojii deemee ture inninis. Inni gartee mataan isaatu kaampaaniin isaaniitu yoo xiqqaatte toora gartee biiliyoona 300 ol investimentii barbaannaa jedhee dubbachaa jira. Wanni guddoon gartee isaan irratti xiyyeeffatanii jiran waan gartee akka medical research tana jijjiiruu barbaadan. Keessaafuu akkaataa nama itti treat godhan. Akkaataa gartee nama dhukkubsate kana itti ilaalan AI'n laaffisanii gartee namni kuni yoo dhukkuba kana qabaateef fuuldura gartee maaltu isa dhufuu ta'a. Takkaa immoo xiqqeenyarraa ilaa fuulduratti gartee dhukkuba akkamiin nama kana qabu ta'a waan ja'an riisarchi akkasii sanfaa hojjechuu barbaadan. Kanaafi gartee pirezidaantii hojii deeman jechuu isaanis warri AI kunis. Kana keessatti Suudiin inumaatu gartee waan takka odoon gartee biran kunne taniin isin himuu qabu. Inumaatu gartee afaaniin pirezidaantiin viidiyoo boodarra isiniif maxxansa afaaniin pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump yeroo gartee haasawa investment foorumii san gubbaarratti hogguu haasoo godhu waan takka jabduu ta'e inni je'eetu jira. Wanni san maali yoo jettan Ameerikaan amma booda nama gartee lolaaf qophaa'eetuma lola gartee qofaaf Ameerikaa barbaadee karaa fedhe olii gad geessu inni gartee jecha hamaallee itti fayyadameeti yaame warra gartee thugs jeen namni inni irraa haasawaa jiru ummata Yahudaa kana yeroo sanitti Ameerikaan warra gartee isa Ameerikaa harka micciiree lola isaanii lolsiisuudhaaf yeroo hunda gartee lolumatti achi dhiibaa ooluu kanaa wajjin hariiroo siidhaa dhaabuu qabdii warra kan olii booda dhaga'uu hin qabdu je'eeti haasa'u san gubbaarratti dubbate. Kuni waanuma ajaa'ibaati. Manni guutuun harka dha'uu fi bira dabraniiti kaanii dhaabbatan hogguunni akkas jedhu. Kaanii dhaabbataniif. Manna inumaatu gartee yoo xiqqaate nama kumaatamaatu bikka san keessa jira. Akka malee gammaduu bira dabranii. Maaliif inni gartee ani inumaatu gartee pirezidaantii Ameerikaa ta'ee kan yeroo duraatiif piraayimisteera Izraa'elii fi akkasumas waanuma Izraa'eluu sa'aa takkaaf hacufe hin jiru ilaamaan tanaa. Garuu immoo Donald Trump amma xiqqoo malee torbaaniif deema. Guutumaa guututti gartee waan Izraa'elii fi akkasumas piraayimisteericha guutuutti gartee akka isan qunnamne godhee irraa cufee qophii tanarratti gartee xiyyeeffatee adeemaa jiru jechuudha. Kanatti gaa itti aansuudhaan waan takka gartee tan MBS takkaa'u Mohammed bin Salman kan isa gaafateetu jira. Wanni takka ta'e inni isa gaafate maali? Hariiroolee gartee biyyootan gartee Middle East keessa jiran kan lolli hamaan irra deemaa ture kana. Keessaafuu biyya Siiriyaadha. Biyya Siiriyaa tana gartee akka gargaaruu barbaadan. Gargaaruu qofa odoo hin taane yeroo dheertuudhaaf saankshinaatu irra ture takkaa'u gartee maaqabiitu irra ture. Amata dheeraadhaaf yoo xiqqaatte gartee amata 20 faanigaa kan Siiriyaa irra gartee saanshinni adda addaa irra ture. Saanshina kanallee akka achumatti gartee irraa haasu godhan. Inumaatu gartee fuuldurri Siiriyaadhaa fuuldura ifaa akka ta'uuf waan godhuu qabnu ni gargaarra inumaatu waan biraatillee gartee godhuudhaaf nuti qophiidhaa je'eeti dubbate. Akkuma gartee kana dubbatetti namni inni gartee kana akka gartee isa inni waan kana godhu isa gaafatanii fi isa gargaaran je'ee ka dubbate MBS fi akkasuma sanitti Erdogaanidha. Kana keessa wanni takka gartee ta'e isin irraanfachuu hin qabne poolitikaa lafarra jiru. Poolitikaan lafarra jiru maali?
warri gartee qacoolotti gaa politikaa miidilstiidhaa gartee hin beeyneef Siiriyaan tuni gartee duraan gartee biyyuma Islaamaallee haa taatu maree warra gartee amantii Islaamaa qabaatanii alaawii warra ja'aniin warra gartee akka karaa shiyaatti dhiyaatu jechuudha. Warri faamiliin Asaattuuni jarasani isaaniitu biyya tana bulchaa ture. Ammaasis isaan kun gartee maayinoritiidha biyya san keessatti. Dubagaa ammaan tana warri gartee suniidha warri namtichi gartee pirezidaantii Siiriyaa ta'e kun gartee warra gartee amantiin isaanii suniidha. Amantii isaanii tunii fi amantiin gartee akka Suudi Arabiyaatii fi warri Tarkiidha walitti takka jechuudha. Poolitikaadhaanis walitti takkoo jechuudha. Akkuma gartee amma dura isin himaa ture Libanaanis gartee karaa lamatti bikka lamatti gartee adda baanii gaggeessaa jiran. Karaa gartee warra Shiyaatii fi warri gartee warri kaan jechuudha. Warri amantii warri mootummaa gisee hunda harkaa qabu kana. Saniifuu kuni gartee warra Suudiitii fi Tarkiidhaaf akka gartee injifannoo daran isaaniif akkasitti ilaalamuu qaba. Inumaatu gartee pirezidaantii Ameerikaadhaa akkasitti yaamanii waan fedhan isa goosisuun isaaniif gartee kuni gartee moo'icha bira dabree waan yeroo dheertuu gartee takkaa hin godhin godhuu isaaniiti. Seenaadhaa jechuudha. Akkasumatti egaa eega gartee haasawaa fi akkasuma sanitti mallattee adda addaa gartee godhan booda Siiriyaadhaas pirezidaantii Siiriyaatillee pirezidaantii Siiriyaadhaa Alshaara Kajaaniin isa jira. Kun olaal akka gartee amma asii gartanitti Doonaald Tirampii fi pirezidaantii Siiriyaadhaa akkasuma san MBS wajjin ta'anii gartee marii godhaa jiran jechuudha. Inumaatu pirezidaant Trump Saudi Arabiyaan gartee waan irraa barbaaddu tanii ani hin gooneef hin jiru je'eeti dubbachaa jira. Kanagaa kuni gartee akka jirtutti seenaa guddoodha jechuudha. Okay. Itti aansuudhaan qophiin pirezidaantii Ameerikaadhaa tan itti aantu karaa Qataaritti. Qataaritti achi dabartee jechuudha. Qataar hogguu dhaqu simannaa ajaa'ibaa gartee isaan lachuutu aadaan gartee Suudi Arabiyaatii fi aadaan Qataar gartee yoo akka malee walitti dhiyaatullee taatu xiqqoo gartee jijjiirama tokko ni qabanii garuu immoo jijjiirama isaanii saniin simannaa ajaa'ibaa isaanis godhaniifi turan. Akkuma gartee hogguu Suudi Arabiyaa dhaqu xayyaaronni lolaa isa gartee odoo karaa gartee biyya isaanii asin seenne dura simatanii akkasitti gartee ilaa hanqa inni qubatu lafatti gartee eerpoortii qubatu gaggeessan warri Qataaris akkasuma sanitti isaaf simannaa ajaa'ibaa godhanii turaniif. Qilleensarraa eegalanii hamma inni gartee qubatee deemee gartee inumaatu gartee paalaasii dhaqutti jechuudha. Paalaasii dhaqu qofa odoo hin taane achitti gartee hiraanninis qophaa'ee fi hiraata boodallee waliigaltee gurguddoo godhanii jiran. Yoo xiqqaatte innaawaa gartee biyya Qataaritti investimentiin guddoon gartee tan ammaan tane irraa haasawaa jiran tan Qataar booyingirraa xayyaara gartee akka malee hedduudha akka malee qaalii ni binna ja'anii mallatteessan jechuudha. Yoo xiqqaatte toora doolaara biiliyoona 100 olii Qataar xayyaara booyingiidhaa ni binnaa ja'anii mallatteessanii jiran. Kuni booyingii fi Ameerikaadhaaf keessaafuu Doonaald Tirampiif akka malee injifannoo guddootti ilaalama. Yeroo amma dura biyyoottan adda addaa xayyaara gartee Faransirraa Eerbaas Kajaaniin bituu fi akkasumas xayyaara Chaayinaadhaa kan ammaan tana gartee akka malee addunyaa irratti beekamaa jiru kana namni hedduun biyya Chaayinaatirraa bituu barbaadan. Keessaafuu gartee warri kaampaaniin Ayirlaandiidhaa Ryanair warri ja'aniin tokko xayyaara hedduu nuti booyingirraa hin binnu kaampaanii biyya Chaayinaa sanirraa binnaa ja'anii torbaan lama dura Doonaald Tiramp akka malee aarsanii turan.
kunigaa yeroo ammaan tanaa warri Qatar Boeing irraa xayyaara kana ni binnaa ja'anii akkasuma san mallatteessuun guddoon gartee doolaara biliyoona 100 olii kuni pireezidantii Ameerikaatii fi akkasuma sanitti gartee kaampaanoota Ameerikaa kan Boeing kana wajjin walitti hidhamee hojiilee adda addaa biyya tana keessatti gaggeessaa jiruuf injifannoo gurguddoodha. Injifannoon tuni injifannoo gartee yeroo fuulduraatti gartee akka malee toltuudha jedhaniiti odeessaa jiran. Kana qofa odoo hin taane warri Qatar gartee pireezidantii Ameerikaatiif xayyaara akka malee legzarii kan ta'e isaafillee akka inni gartee amata lameen kana itti fayyadamu xayyaarallee kennaniifii jira. Kunis akka gartee poolitikaa Qatar barbaadutti fuuldura gartee akka inni tarkaanfatu barbaadan. Qatar kanarraa waan poolitikaa qofa barbaaddi. Poolitikli wanni Qatar barbaaddu maali? Hariiroon Ameerikaa fi Iiraan akka toltuu barbaadan warri Qatar. Akkasuma sanitti hariiroon Ameerikaadhaa fi takkaa'u gartee Ameerikaan Yuukireenii fi Raashaa jidduu tana Qatar tuni akka malee gartee biyya shoora guddaa taphachuu jirtu. Lola Yuukireenii fi Raashaa kana jidduutti. Maaliif mootummaa keessaafuu gartee Raashaan Qatar tana gartee akka saayibaatti ilaalte, akka friendly countrytti ilaalan. Kana qofa odoo hin taane wanni gartee Qatar barbaaddu guddoon lolli gartee ammaan tana deemaa jiru kun keessaafuu maasis lola gartee Falasxiinii fi Izraa'el jidduu kana. Qatar kanaattis akka malee hidhannoo keessaa qabdi, harkarraa qabdi. Kanaafuu gartee akkaataa kanatti itti fayyadamtee lola kanaas karaa tokkotti gartee lola Izraa'el fi Falasxiin jidduudhaatis akka gartee lolli kun karaa tokkotti dhaabbatu Qatar goruu barbaaddi. Akkasuma sanitti Ameerikaadhaa fi Iiraan jidduuttis lolli akka ta'u hin barbaaddu. Kana qofa odoo hin taane inumaatu pireezidantii Ameerikaatiif lafa gartee takkaa'u golf koorsii akka malee guddoodha, akka malee beekamtuudha tan most luxurious golf course in the world jedhanii tan namni hedduun irraa haasawaa jiru Donald Trump fi faamilii isaatiif kennanii jiran. Tana garuu immoo miidiyaalee gurguddaan irraa hin dubbatu. Warri gartee miidiyaalee gurguddaan irraa dubbachaa jiru xayyaara gartee Qatar kenniteef san qofa. Sanii achitti waa hedduudha Donald Trump akka dhuunfaatti kan fudhate hedduutu jira. Akkumaan gartee irra deebi'ee amma dura isinii himaa ture biyyoonni biraa gartee inumaatu hogguu gartee waa'ee xayyaaraa kanarratti Donald Trump gaafatan maal jeeni deebiseef. Nuutuu biyyootan biraatiif gartee gargaarsa ni kennina nurraa fudhatanii. Hogguu gartee nuutiif giiftii nuu kennan maaliif hin fudhanne kanoo maaltu nu dhoorkaa je'eeti deebiseefii ture jechuu hogguu gartee warri gaazexeessootaa isa gaafatan. Kana keessa gartee miidiyaaleen Ameerikaadhaa irra hedduun isaanii warri Donald Trump hin jaallannee fi akkasuma san yeroo kana gartee carraa adda addaa itti fayyadamanii akka gartee inni gubboo nyaatee ja'anii irraa haasa'uu eegalanii jiran. Kana qofallee odoo hin taane inumaatu gartee wanni xayyaara gartee inni itti fayyadamu kuni xayyaarri kun gartee heeraan alaa. Achi qofa odoo hin taane inumaatu security biyyaatiifuu rakkisaadha waan jiru odeessaa jiran. Ammoo Donald Trump kana gartee xayyaara naaf hin kennine xayyaara gartee difeensiidhaaf kennanii takkaa'u gartee Pentagonii fi xayyaara kana liqeessanii ani immoo itti fayyadamuun kiyya gartee uumaa takkallee rakkoo hin qabu je'eeti dubbachaa jira. Xayyaarriin gartee ani irratti deemaa jiru kuni kan Boeingii Air Force One kajaaniin gartee kana duuba jiru kuni yoo xiqqaattee amata 40 ol tajaajilaa jira. Kanaafuu xayyaara gartee haaree akkasuma sanitti xayyaara gartee akka malee bareedaa akka malee gartee kan dinqisiifamaa ta'e kana nuu kennuu isaaniitiif inumaatu gartee galatoomuu qabanii yaada jiru dubbatee jira jechuudha. Okay, nargaa jirtaniimi taap godha harka keessaniin.
xayyaarri gartee qataaramma bituudhaaf deemtu yoo xiqqaate xayyaara 200 oli. Kuni gartee ikonoomii Ameerikaatiif warra gartee xayyaara kanaaf qaama isaa tolchuu, warra motoora isaa tolchuu, warra gartee paartii xayyaaraa tana adda addaa tolchuu fi akkasumas kaampaaniin guddoon gartee booyingi mataan siitu investimentii kanarraa akka malee faayidooti yaanitti odeessaa jiran. Namni gartee yeroo dheertuu kaampaaniin booyingi tuni eega gartee Donald Trump aangoorra dhufee fi san durallee rakkoo adda addaatu isaan qunnamee jira. Rakkoo gartee xayyaara daddafanii tolchuutti hin jiranii fi xayyaara haaree tolchaa hin jiran ja'anii gartee kanaan hoggumee gartee sababa dura deemaan kaampaaniitillee gartee booyingi kuni hoggumee gartee jijjiiranii jiran. Garuu immoo yeroo ammaan tanaa akkanatti gartee investimentii maallaqa guddaa kana argachuun isaanii inumaatu gartee kaampaanii tana gargaaruu qofa odoo hin taane warra isaanii wajji walitti hidhamee oomisha adda addaa keessatti hirmaatullee akka malee gargaaraa ja'aniiti odeessaa jiran. Tuni oduu akka malee gaariidhaati. Keessaafuu ikonoomii Ameerikaatiif. Ikonoomii Ameerikaa qofa odoo hin taane namni hedduun gartee waan pirezidantiin Ameerikaa warra Israa'el kanarratti godhaa jiru. Keessaafuu gartee uummata mootummaa biyya saniitii fi akkasumas poolitishaanonni isaanii miidiyaarraa maraachaa jiran akka malee yeroo ammaan tanaa. Warri gartee mootummaa tana akka dhuunfaatti gartee harkaa qabna. Takkaa nuti gartee warra rabbiin ummata jaalatamaadha jedhee gartee nu faarseefaa jedhanii ifa amananii jira. Warreen kuni biyya tana keessatti gartee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti TVdhaa fi akkasumas miidiyaalee adda addaa qaban. Miidiyaalee isaanii gubbaa irratti gartee xiqqoo malee gartee lubbuu isaanii tana ofirraa muruu barbaadan. Rakkoo gartee amma guyyaa 4 kana keessatti sababa gartee Donald Trump karaa Midilistii deeme kanaan akkasumatti gartee mootummaa isaanii dhuunfatti gartee achi kaa'ee waan kana hunda gartee gaggeessaa jiruuf. Ammas wanni takka gartee tan isaan akka malee itti aara qaban. Pirezidantiin Ameerikaa isaan kana guutuutti gartee akka gartee waan kanatti hin hirmaan takkaa'u hariiroo adda addaa wajjin mallatteessu jiru. Tan biyyoottan Arabaa tanaa wajjin mallatteessu jiru kanarratti hin hirmaanne qofa odoo hin taane isaanillee fadhinnaan isaaniitillee akka achirratti hin mul'anne godhuusaati. Yeroo biraa yoo taatu yoo gartee waa'ee Suudiidhaa haasawan Qatar haa taatu United Arab Emirates haa taatu biyyoottan Arabaa kana illee yoo taate fadhinnaan Israa'el keessaan ni guutamtiif. Israa'elis gartee waan akkanaa godhaaf takkaa'u gartee Israa'elis kanarratti gartee akkana haa taatu. Takkaa ammoo waan biraa gartee ta'isaan biyyoottan Arabaa biratti dhiibbaa kaayuu barbaadan karaa kanaa ni godhan jechuudha. Poolitikaan gartee karaa wal keessa waan deemuuf jecha Israa'el taraa tana gartee guutuutti gartee waan hunda keessaa baasanii jiran. Akka malee injifannoo guddoodha kun. Ammaas gaa karaa tokkoon gartee namni wanni tuni gartee hanqam takkaaf ta'uu teessii ja'anii gaafii gaafachuunis ni jira. Wanni tun gartee poolitikaa qofaaf immoo yeroodhaafi ja'anii gartee yoo gaafatan taate yeroo takka mallattoon gartee ati mallatteessitu kan yeroo dheertuudhaati. Kan negoosheeshina kana keessa gartee warri gartee akka Israa'el kun jiraachuu dhabuun siidaa biyyoottan lamaaniif keessaafuu gartee biyyoottan Arabaatii fi akkasumas Ameerikaadhaaf hedduu waan gaarii tahee odoo jiru biyyoottan Arabaatiif ammoo akka injifannoo waa hunda caaltutti ilaalama. Kana gartee qaceellotti hubadha. Yeroo dheertuu gartee namni tokko amma fakkeenyaaf biyya gartee akka Tarkiidhaa pirezidantii Tarkiidhaa kana Erdogaan kana gartee namayyuu ni beeytanii. Garuu immoo Erdogaan gartee hogguu waa'ee Yahudaa irratti takka Israa'el irratti gartee haasa'u. Jechoota hamaa godheeti gartee Israa'el tana balaaleeffatee namni tokko gartee liidarrii gartee Islaamaa takkaa'u kan biyya Islaamaa qofa gargaaru isa qofaa takkaa'u gartee isaatu gartee ummata Falastiin kana akka malee gargaaru jira faa ja'anii gartee isa kana jaalachuu ni malan. Takkaa'u isa kana dinqisiifachuu ni malan. Garuu immoo wanni gartee nama hedduudhaaf ifan bahin takkaa'u nama hedduudhaaf hin gallata jirtu
lola gartee ammaan tana ummata Falastiin kana akka malee fixaa jiru kanarratti Tarkiin takkaawummoo Erdogan nama gartee dhuunfaa duraatiin lola kanarratti hirmaachaa jirurraa. Ummanni Falastiin kun akka dhumaa jiru kan gargaaraa jiru Erdogan faadha. Akkamitti yoo jettan ilaa ammaan tanaa biitii Israa'el gaaza isiidhaa kan Raashaa irraa bitatti, Raashaa irraa immoo Tarkii keessa deemeeti isaan bira dhufa. Gaaza kana kan ilaa ammaan tanaa itti gurguraa jiru kan gartee afaaniin illee jecha hamaa waan takka takka illee jiru ilaa ammaan tanaa gartee Israa'el gaaza isiidhaa Tarkii irraa bitatti. So gama kaaniin ilaa ammaan tanaa gartee biitii Tarkiidhaa ummata Falastiin kan dhumu jiru kana gartee irratti dura deeminaan akka gartee akkuma biyyootan biraatti irratti hirmaattee jirti jechuudha. Akkuma gartee biyya Ameerikaadhaatii fi biyyootan gartee Ingilizii fi biyyootan biraattis. Maaliif gargaarsi gartee isaan gaaza isaanii erguudhaa kuni inumaatu gartee lolli isaanii kuni akka jabaatee itti deemu kan godhu jiru biyyootan akka Tarkiifaadha. Tana gartee quba qabaachuu qabdan, beekuu qabdan. Dubagaa gama kaaniin ajendaatti aanutti dabarra. Okay. Karaa gartee haasa'u gartee Donald Trump kanarratti oggota akka waa xiqqoo bikki gartee irratti deebi'ee dubbachuu barbaadu warra gartee interventionalist laal jecha gartee warra gartee amma reefun tana isinii himaa ture san warra yeroo hedduu biyyootan intervene godhu takka immoo interventionalist jedhee gartee Donald Trump maqaa dhahee ka dubbate Yahuda baana. Yahudaan warra haasoo isaa keessatti haasoo gartee Suudii godhe san keessatti maqaa dhahee gartee hammana jecha kanaan dubbachuun isaa tuni waan ajaa'ibaati. Tana qaceellotti beekaa. Yoo gartee borullee karaa Yahudaadhaas deebi'ee gartee waan fedhe je'ellee afaani ammoo waliigaltee san keessa gartee isaan hambisuu qofa odoo hin taane jara gartee biyyootan Arabaatii fi addunyaa dura dhaabbatee keessaafuu biyya Suudii Arabiyaa dhaabbatee warra gartee Israa'el akkanatti gartee maqaa dhawee keessaafuu warra gartee karaa kanaan beekamaa ta'an yeroo dheetu akka gartee waa hundaa'u politikaa Middle East kana gartee intervene itti godhanii maqaa gartee haaree kannee fi Donald Trump interventionalist je'eeni isaan kana yaamee dubbachuun isaa kuni sabloo isinitti hin fakkaatin akka sablaattis hin laalina. Maaliif yeroo duraatiif inumaatu gartee Suudii fi Israa'el yeroo dheertuudhaafis diina turanii ammoo ammallee karaa politikaatti diinuma. Garuu immoo wanni gartee Israa'el Suudii irraa barbaaddu guddoon takka akka gartee Suudiin beekamtii Israa'el kan itti barbaada. Beekamtiin san maali? Israa'el biyyaa taatee akka biyyaatti gartee akka ilaalamtu ija Suudiitiin san barbaadan. Amma dura gartee waan kana godhuudhaaf taraa Donald Trump aangoorra ture taraa duraa san waan kana gartee hojii irratti jijjiiruudhaaf qophii adda addaatu godhamaa ture. Qophiin san ammoo odoo bikkan gahini dhaabbatte jechuudha. Amma yeroo ammaan tanaa kan Donald Trump gartee carraa guddoo qabu carraa kana itti fayyadamee qophii tana gartee kan gadi geessi inumaatu guutuu isaanii gartee irraa hambisee karaa inni barbaaduun Middle East irratti gartee akkasitti isaan kana maqaa arrabsuun isaa takkaa'u gartee waan dhugaa gartee ta isaan qaban irra kaayuu jechuudha. Waan dhugaa isaan qaban irra kaayee akkasitti gartee fiinxa baasee isaan kana yaamuun kuni akka sablaatti hin laalina. Kuni injifannoo biyyootan akka gartee Saudi Arabiyaatii fi akkasumas biyyootan akka gartee Qataarii fi Omaan
warreen gartee Donald Trump biratti akka malee kabajaa qaban. Kana qofa odoo hin taane UAEnis shoora guddaa taphachuu siidaati. Guutumaa guututti qophiin Donald Trump tuni hogguu UAE deeyxee amma karaa UAE irraa gartee hogguu fixatee karaa Ameerikaadhaas deebi'u. Yoo xiqqaate pirezidantiin Ameerikaadhaa investimentii qofa toora gartee tiriiliyoona 1.2 ilaa hanga tiriiliyoona 1 cinaadhaati maallaqa investimentii biyya Ameerikaadhaatiif walii qabee dhufaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Injifannoo akka malee guddoodhaati investimentiidhaaf. Akkasuma sanitti inumaatu gartee Donald Trumpiifis karaa gartee biyya tanaatti hogguu as deebi'e akka injifannootti gartee hogguu deebi'ee dubbatu. Gama kaaniin miidiyaaleen gartee isa kana hin jaalannelleen karaa gartee inni investimentiidhaan waan kana godhee jira jechuudhaa fi inumaatu gartee biyyootan Arabaa kanamma karaa faarsuutti achi dabranii jiran. Yeroo hedduu miidiyaaleen Ameerikaadhaa hogguu gartee pirezidantiin biyya takka biyyootan adda addaa kana hogguu dhaqu inumaatu isaan deemanii gartee warri pirezidantii hin feene jechuu. Bikka hamtuu gartee waan adda addaa deemanii waraabaniiti san ajendaa godhatanii irraa haasawan. Qophii pirezidantii achi dhaqe kana dhiisanii. Garuu immoo yeroo ammaan tanaa akka gartee pirezidantii kana isa gartee deeggaruu qofa dhiisaniiti inumaatu biyyootan Arabaa tana gartee akka biyyootan gartee addunyaa takkaffaatti laalaa jiran. Keessaafuu Donald Trump kalee hogguu haasa'u akka jirutti biitti akka gartee Saudi Arabiyaadhaa bareedinni siidaatii fi akkasuma san teknooloojiin adda addaa gartee biyya tana keessatti jiraachuu siidhaa kana gartee nuutuu akka malee hinaafaa jirra jeeti dubbachaa jira. Inumaatu gartee jaalala isaa fi MBS gidduu jirtu akkasitti gartee uummata duratti hogguu dhaabbatee dubbatu Donald Trump waanuma fedhee haa taatu Suudiidhaafis akkasuma sanitti gartee pirezidantii Ameerikaatiifis injifannoo gurguddoodhaan isiniin jaa. Tanaatanii gidduu gartee wanni takka tan inni irraanfanne. Takka gartee tan inni irraanfanne oduma gartee oduun tun akkana deemaa jirtu Izraelis hamma dandeessu ajendaa gartee Donald Trump kana duraa balleessuudhaa fi akkasuma san lola gartee kan Falastiin irratti godhaa jiran kana akka gartee miidiyaaleen ifatti irraa dubbatu daranuu gartee goosisuudhaaf waraanaan guyyaa arraan tanaatii fi halee gidduutti kaampiilee adda addaa gartee tan noorzanni Gaazaa jirtuu fi akkasumas karaa saawuzanni Gaazaadhaatti nama hedduu fixaa jiran. Nama hedduu. Inumaatu gartee warri gartee doktoroota kan Gaazaadhaa akka dubbatanitti yoo xiqqaatte yeroo takkatti gartee nama 60 oliitu dhume jedhanii dubbachaa jiran. Bikka takka gartee ta'e isaan dhawanitti jechuudha. Kana qofa odoo hin taane namni gartee dhume kana keessaa namni 22 kan gahan ijoollee xixiqqoodhaa jedhan. Dubagaa kuni gartee yeroo biraa silaa taatee amma hamma gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa naannoo kana dhufee jira. Nuti gartee loloo hin goonu fa'aa jedhanii gartee yeroo takka warri Izrael kun irraa dhaabbata. Garuu immoo jeequmsa gartee addaa miidiyaanis gartee akka riippoortii godhee Donald Trumpis gartee jeeqamuuf jedhaniiti lola kana godhaa jiranii jedhaniiti barruuleen as duuba jirtu tuni irraa dubbatti. Inumaatu gartee akka gartee heedlaayinii Donald Trump kana duraa jijjiiruudhaaf akka gartee irraa haasawaniif jechuudha. Takkaa'u gartee gama kaaniin akka nama histii dalagu jiruuti jechuudha. Akkuma beeytanitti yeroo hedduu pirezidantiin Ameerikaadhaa ammaasis hogguu gartee karaa miidilistiidhaa dhaqu. Hogguu gartee biyya gartee akka Suudiidhaa dhaqu. Takkaa'u gartee Qataaris haa taatu, Yuunaayitid Arab Emireetis haa taatu, biyyoottan Arabaa kana hogguu dhaqan. Pirezidantiin Ameerikaa hundinuu odoo Izrael dhaqanii gartee hin dhunganne gamana hin dhufan. Tana gartee quba qabaadha. Garuu immoo Donald Trump Izrael dhaquu dhiisiiti irraahuu dubbachuu hin barbaadu. Tunis gartee injifannoo guddoodha. Kanatti aansuudhaan inumaatu gartee Tarkiillee dhaquun ooluu jedhaniiti odeessaa jiranii. Qophiin isaa gartee karaa Tarkiidhaa tuni amma dura ifan taane. Ammoo akka oduun takka jechaa jirtutti
karaa gartee Tarkiidhaa dhaqee achitti pirezidaantii Raashaatii wajjin wal arguun oolu marii gartee lola Yuukireenii fi kan Raashaa kanaas karaa gartee manguddummaa pirezidaantii Tarkiidhaatiin Erdogaaniin akkaataa gartee dafanii itti fixan irratti marii lafa jalaan tan godhaa jiran san guutuutti gartee akka xumuruudhaaf gartee akka qophii ta'an kunis ni jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Inumaatu gartee wanni takka tan ogguu inni Qataar dhaqee imirtichi Qataar dura gartee pirezidaantii duratti gartee taa'ee dubbate ta jirtu lola gartee Yuukireenii fi Raashaa kana karaa gabaabatti gartee akka xumuruudhaaf fadhinnaa qaban sanillee dubbatee jira. Inumaatu gartee isa gaafatee jira pirezidaantii Ameerikaadha. Pirezidaantiinis gartee Tirampis inumaatu gartee nuti tattaafannee jirra ani maasis pirezidaantii nagahaatiin ta'uu barbaada yaada juusan isa durattillee taa'ee dubbatee jira. Akkasitti gartee kuni qophii yeroo gabaabduu keessatti karaa gartee Tarkiitiin dhumattu fakkaatti. Yoo gartee gaa haasoyni pirezidaantiin Ameerikaadhaa Tarkii dhaquun oolu jedhanii dubbatan kun yoo dhugaa ta'ee achi karaa san deemu taate jechuudha. San akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Okay. Itti aansuudhaan qophiin takka tan guddoon gartee Saudi Arabiyaadhaa fi akkasumas Qataar biyyoottan Arabaa kuni Donald Trump irraa barbaadaa turan takka guddoon gartee pirezidaantiin Ameerikaa Falastiin akka isteetaatti gartee recognize godhaa takka immoo beekamtii ni kannaa fi ja'anii dubbachaa turan. Garuu ilaamaan tana haasoo isaa gartee kan kaleessan keessatti illee hin dubbanne garuu immoo hammam takka gartee ummata Falastiin akka gargaaruu barbaadu xayyaara irratti dubbatee jira. Ummata Falastiin nyaanninis dhaquufii qaba, dawaanis dhaquufii qabdi, rakkoo hamtuu keessa jiranii gargaaramuu qabanii je'ee dubbatee jira. Ila ammaan tana dura pirezidaantiin Ameerikaadhaa gartee Donald Trumpis waan akkanaa kana irra dubbatee hin beeku. Pirezidaantiin isa duraatis Baayidenis waan akkanaa kana hin dubbanne. Garuu immoo afaaniin gartee eediin dhaquufii qabanuma ja'anii amma gartee akka Donald Trump dubbate kanatti nyaanninis dawaanis gartee seenuufii qabdii je'ee ifarratti gartee uummanni kun rakkoo hamtuu keessa jiranii je'ee hogguu dubbatu akka gartee Ameerikaan karaa gartee addaatiin gargaarsa kanarratti hirmaachuu deemtutti dubbachaa jira. Kunis gartee hedduu waan gaarii. Garuu immoo warri biraa gartee warri miidilistii keessa jiruu fi akkasumas miidiyaaleen gurguddaan adda addaa wanni irraa eegaa turan beekamtii Falasxiiniif ni kannaa ja'aniiti gartee eegaa turanii garuu immoo sanirratti hin dubbanne gana gaamma dura gartee walleen yoo United Arab Emirates hogguu dhaqu gartee UAE hogguu dhaqee achitti dubbatamu gana gartee qophiinsaa hin xumuramne takkaa immoo yoo gartee deemee hogguu Tarkii dhaqu dubbatamoo hamma gartee Qataar jirutti kanarraa hin dubbanne. Garuu immoo akka gartee inni dubbachuudhaaf taa'utti miidiyaaleen gurguddaan irraa haasawaa jiran. Inumaatu gartee ajandaa godhaniiti irraa haasawaa jiran. Kana keessa gartee akka uummanni Falastiin rakkoo keessa jiranillee miidiyaaleen Ameerikaa guyyaa 4 dabre kana irraa dubbachaa jiranii jechuudha. Kuni gartee yoo kan godhamu taate akka malee waan gaariidha. Inumaatu Israa'eel wajjin akka gartee nama lola seeneeti ta'a. Karaa lolaatti achi gargalee ta'a. Maaliif Israa'eel gartee takkaa'u gartee pilaana two-state solution kan jaaniin kan yeroo dheertuu gartee lafarratti hojjetamee akka hojii irratti dabarre godhaa jiran kana dura dhaabbannaa guddoo waan qabduuf jecha fadhinnaa isiidhaatii miti. Yaadaddaa wanni takka gartee tan Israa'eel barbaaddu lafa gartee Gaazaa Strippii tana gartee
akka jirutti guutuu siidhaa fudhatteeti karaa saniin gartee kaanaalee karaa baharra gartee markabni irra deemu uumuu barbaaddii jaanitti odeessaa jiran. Dubagaa yoo gartee Falastiin akka gartee isteetaatti kan beekamtii kannaniif yoo taate yoo harkattu taate guututti gartee wanni Israa'el godhuu barbaaddu san duraa fashalaa jechuudha. Saniifuu akka malee rakkisaa itti ta'uun oolu ammaasis pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo ammaan tana waan gartee qophii godhaa jiru kanarratti ajendaa haaree gartee kan karaa lolaa biyyootan lameen kana naquu fi biyyootan Arabaatillee rakkoo keessa naqu ka godhuu hin fakkaattu. Akkasiin isin jaa. Itti aansuudhaan viidiyooleen gartee amma dura isinii maxxansaa jiru kan waa'ee refuujii irratti refuujii qofallee odoo hin taane honi gartee isin hundinuu dhaga'uu qabdan waa'ee ispoonsara kan gartee dhuunfaadhaas haa ta'u akkasumas ispoonsara gartee keessaafuu biyya Kanadaatii fi ispoonsara gartee Awustiraaliyaadhaa kan dhuunfaatis haa ta'u kan koominitiitis je'ee gartee yeroo adda addaa kaniin isinii maxxansaa jiru kana namni gartee karaa itti maallaqa itti isinirraa nyaachuudhaaf itti qophaawaa jiru oduuleen adda addaa nagayaa jirti. Akkasuma sanitti illee viidiyooleen adda addaa kan gartee namni viidiyooleen ani poosti godhu asirraa buufatanii chaanaalota isaaniirra kaayanii itti gartee fayyadamaa jiran naqunnamaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf ani akkaawuntiin tiyya gartee takkittuma tana ta'an gartee waa'ee refuujiitii fi akkasuma sanitti oduu taatus waa'ee poolitikaadhaatii fi ispoonsaraatis akkaawuntuma tana qofarrattiin haasawaasi. Tana qofarrattiin poostis ni godha. Yoo namni biraa gartee gama duubaatiin isin qunnamee viidiyoolee kiyya asirra gartan san isinii peejii isaaniirra qabaatanii akkasitti gartee maallaqa isin gaafatan taate waa'ee ispoonsaraatii fi takkaa immoo viizaan isinii godhaa fi kana kanaan namni san isin nyaachuuf deema ifirraa eegaadhaan isin jaa. Yoo dandeessan riippoortii godhaa viidiyoolee san. Anis gartee hammaan danda'u riippoortiin godhaa garuu isinillee gartee riippoortii godhaa. Warra gartee keessaafuu maallaqa isin gaafatuun baana. Kan biraa gartee namni biraa viidiyoolee asirra jiru buufatee gartee bikka adda addaatti yoo poosti godhan sarrakkoodhaa miti. Ammoo ilaa hamma gartee maallaqa isin gaafatanitti ani gartee bikkiin anti didaa jiru hogguu gartee namni viizaan isinii godha, ispoonsaraan isinii godha, maalin isinii godha, maallaqa hafalaadhaa hogguu isin jaan akka gartee namni isin nyaatu hin barbaadu. Ammaasis maqaa kiyyaan akka isin nyaatan hin barbaadu. Kanarratti gartee isin hundinuu hubachuu qabdan. Tatti aantu chaanala keenya kan yuutuubiidhaatis hundi keessanuu quba qabaadhaa warri gartee ilaamaan tanaa sabskraayibiin godhin dhaqaatii sabskraayibii godhaa. Qophiin gartee asirratti isinii dhiyeessu kana karaa yuutuubiitiinis daran tolchinee isiniif tajaajila godhuudhaaf takkaa'u tajaajila kennuudhaaf irratti hojjennaa gamasiinis itti dhiyaadhaa. Warra gartee hin beekneef takkaa'u quba hin qabneefis ergaa fi sheer godhaaf akka gartee dhaqanii sabskraayibii godhan. Beekaa nuti gartee if guddisuu qabna ammaasis gartee afaan keenya kana babal'isuu qabna. Qophiin teenya tuni tan afaan Oromoodhaa qofa odoo hin taane gartee akka gartee eenumaatu chaanaalota keenya kan gartee warra gartee fakkii adda addaa qaban waan akkanaarree warra hojjetan kabiraatillee isin dheeyxanii akka gargaartanii barbaada. Akkasitti gartee nuti ummata biraatii gadii miti. Ummatoota alagaatii gadii miti. Okay. Ummatoota gartee alagaatii gadii miti. Akkasuma gartee ummanni alagaadhaa chaanaalonni isaanii guddatanii
akkasitti gartee namni irratti hirmaatee qophiilee adda addaa dhiyeessanitti nutis akkasitti dhiyeessuudhaaf wanni nu dhibe takka illee nu hin jirtu. Garuu immoo wanni isin gartee godhuu qabdan viidiyoolee sheer godhaa, subscribe godhaa, linkii illee walii dabarsaa. Linkiin isaa at horn media 1 akkasii linkiin isaa at horn media 1 ilaamaan tana gartee maqaallee gartee tolaa tokko ittiin goone maqaa sanis gartee itti goona maqaa gartee bareedaa gartee isin filattan irratti ni dhoobna. Garuu immoo waan gartee subscribe godhuu fi share godhuudhaa fi akkasuma sanitti gartee qophii teenya gartee nama biraan gahuudhaan nu gargaara. Akka gartee chaanaalli kunis kaanis gartee akka jabaatu isiniif jabaata hogguu jabaatu isiniitu information gartee gahaa irraa argata. Akkas yoonoo kono pin isinii godheetiin jira akkuma gartee lee barreesse kanatti horn media 1 at horn media 1 subscribe godha. Garuu subscribe godhuudhaaf akkaawuntii YouTube irratti qabaachuu qabda. Takkaa immoo Gmail akkaawuntii qabaachuu qabda. Yoo gartee akkaawuntii san qabaatte xuyixeetuma subscribe goota. Yoo akkaawuntii kan qabaanne taate akkaawuntii godhadhu siin jaa. Yeroo takka gartee namni odoo akkaawuntii hin qabne waan gartee subscribe godhuu hin dandeenyu jecha akkaawuntii banachuunis rakkoo hin qabdu. Akkasii nama hedduutu gartee gaafii qabnaa nu naqii gaafii qabnaa jechaa jirtanii. Gaafiin tan warra gartee refuujiidha. Dursoo akkuma gartee irra deddeebi'ee isinii himaa jiru mootummaan dubbiin ammaan tanaa mootummaadhaa fi sarki koortii bira jirti. Gabaabinumatti mootummaan sarki koortiidhaan gartee warreen approved hafidaan nuun jettan kuni nu hin galleeti mee irra deebi'aa nu ibsaadha jaaniiniti mootummaan sarki koortii gaafattee jirti. Kanarratti sarki koortiin deebistee jirti. Deebiin isiin deebistee ifa. Warra gartee keeziin isaanii USCIS bira geessee jirtu. Warra meedikaala eeggachaa jiru, warra filaayitii eeggachaa jiru, warra filaayitiin tikeenni murameefii jiru. Akkasumas warra gartee proogiraamni baakgiraawundi cheekiin isaanii gartee hojjetameefii jiru. Warra deemuudhaaf qophaa'an jechuudha. Warreen kan hunda fidaadhaa jaanii ni jiran. Mootummaan amma gartee kana karaa gartee sarki koortiitiin akka gartee irra deebi'anii ibsa godhaniif barbaaddi. Karaa lamadaa jechuudha. Garuu immoo sarki koortiin kana gartee ibsa kana duruu gootee jirti. Mootummaan gartee wanni ammaan tana irra deebitee sarki koortii gaafattuuf inumaatu gartee ifaa miti. Karaa gartee gama kaaniin qophiin gartee mootummaan jala deemuu qabdu tan gartee structural steps tan koortiin Washington takkaa'u Seattle Washington jirtu mootummaarra keessisan akkaataa mootummaan piroosesa kana itti eegaltu irratti guyyaan isiidhaa lakkaawamaa jira. Arra gartee guyyaa sadaffaadhaati. Isniinarraa eegalamee ilaa hanqa gartee jimmata kanaatti qophii duraati jechuudha. Phase 1. Achi booda phase 2dha qophii torbaan lamadaatiif. Atti aanumas phase 3. So akkasitti gartee adda baasaniiti koortiin kana hunda tolchitee jirti. Kanarratti gartee mootummaan hirmaachuudhaaf qophiirra akka jirtu tartiiba gartee itti garsiisuu qabduutu jira. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti compliance framework kana jechuudha amma bikki gartee dubbiin jirtu. Compliance framework kana mootummaan jala deemtee tartiiba gartee jajiin kaa'eef saniin keezii tana fuuldura fiduusiidhaati. Kana gartee waan haariyaa miti. Gama kaaniin mootummaan gartee mooshinii neeyxuus mooshinii gartee isiin neeyxu karaa gartee sarki koortiidhaa haa ta'u malee wanni isiin haareetti gartee
sarkii koortiirraa harkachuu teessu takkaa immoo jijjiiramni haareenni isaaniif dhufuu deemu tokkollee hin jiru. Sarkii koortiin waan ibsitee jirti. Waan ibsitee kana irra deebitee ammas gartee hoggulame hin ibsitu. Booda gartee riifaruma nama gooti. Waan akkanaa kana duruu gaafa kana dubbannee jirra gaafa san gartee oordera gaafa sanii dhaqaa laalaadha. Jetteeniituma gamas qajeelchuu deessi jechuudha. Kanarratti gartee waan kanarraa addaa gartee warri gaaffii qabdan yoo jiraatte isiniin dhiyeessaa gaaffii teessan ni gaafattanii irratti gartee marii waa xiqqoo ni goona. Okay. Eenyurraa dura eegallaa? Anas maan akkam jirti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamsii kenna. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtaati? Nu jiraadhu waggaa kuma nu jiraadhu ani gaaffiillee qabu gammachuma dhufe. Har'a gammachuu kee qofa ibsee yoo dasina jedha beeki. Maaliif jennaan wallahi hedduu si hordofa hedduu. Galatoomi. Keessaa'u waan ati gaafte xiqqoo irraa tuquu barbaada. Hayyee. Sabni biraa bakka jette bakka sabni biraa wal bira dhaabbatu. Bakka sanitti quuqama guddaa qaba beeytee nuti wal guddisuu hin beeynu karaa wal isaaquu hin beeynu wal nyaachuutu nuuf salphata wal saamuutu nuuf salphata wal diqqeessuutu nuuf salphata wal irratti hojjechuutu nuuf salphata beeytee. Dhugaa. Bakka san yeroo qophii kee hundaa tuyxu malee akka biran tarree sababni isaa namni waan sanirraa barnoota yoo argate inshaallah waan hundaatti gaa kanaafis ammaas bakka amma Amerikaan ummata keezii hunda xumuratanii ta'an fiduu barbaaddi jettu sanitti sirriitti ibsa godhiif sirriitti namoota hedduutu rakkatee ta'a. Tole. Ammaas ammoo fiizaa feekii ispoonsara sii ta'a jaanii erganii fakkeessanii chaappaa hunda chaappeessaniiti mallaqa nyaachuu jiran. Akka malee waan san tuna dhukkubsee magaalgara kana laalaan ture. Waan san irrattillee ummata keenyaa sirriitti addanuu baasii anis yoo rabbiin fedhe Kanaadaa dhufuu fedhaa yookiin Astiraaliyaa dhufuu fedhaa na dagattee kana biran dabarree assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abshir. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dursoo yaada babbareedaa kanaaf galatoomii sinjaa. Obsi Amisha. Wanni gartee dhugatti namni keenya gartee dhuga biyya keessa jirulleen carraa takka hin qabu takkaa'u intarneetii itti fayyadamuu danda'uu fa'aa jechuu ni dandeenya. Garuu immoo obboleeyyan keenya kan biyya alaa jiran biyyootan adda addaa biyya baqaatis haa taatu biyyuma teenyaa ala ka jiran gartee akkamitti sabni gartee lakkoofsaan nurra akka malee xiqqaadha. Akka malee nurra xiqqaadha. Social miidiyaaleen isaanii nama keenya caalu akkamitti subscriberoota qabaata. Akkamitti nama keenya caalu akkamitti daawwata. Waan ajaa'ibaati gartee. Itti aansuudhaan namni keenya dursoo gartee mataa ifii dhuunfaadhaan mataa ifii kana evaluate godhuu qaba. Ani eenyuun caalaa takkaa'u ani eenyu gadiin jira jedhee if gaafachuu danda'uu qaba. Akkuma gartee aangoo barbaannutti, akkuma gartee dura deeminsa barbaannutti, akkuma gartee waa hundaa'u gartee barbaannutti yoo dursoo ani gartee akka nama tokkotti maaliin Oromoo godhu jira jedhee gartee if hin gaafanne taate akka nama tokkotti maaliin saba kiyyaa godhu jira. An saba kiyyaaf maallaqa kannuun qofti narra hin jiru. Beekumsa kiyyaa itti himuu danda'u narra jira. Yeroo ammaan tana yeroo gartee teknooloojiin akkana guddatte tana keessatti isin waan dhaga'uu qabdan jedhee gartee yeroo tiyyata dhuunfaatirraa gartee achi sa'aa muradhee dubbisee waan hin gartee yeroo biraa itti haajaan qabneefaa jala deemee dubbisee isinii dhiheessa
wanni tuni maaliif isinummaan qofti gartee akka irraa fayyadamtaniif rakkoo adda addaa keessa akka jirtan naaf gala garuu immoo namni keenya gartee kanarratti nuti gartee guddina barbaanna bilisummaa barbaanna akkasumas gartee afaan keenya guddisuu barbaanna afaan keenya guddaadha kana jechuu yoo ka barbaannu taate waan oromoodhaa waan ta'e irratti gartee kanuma fedhe haa ta'u nama gartee daldala irraa haasa'u haa ta'u nama barnoota irraa haasa'u haa ta'u nama poolitika irraa haasa'u haa ta'u sabskraabii yoo namaa goote wanni takkaillee nu asirraa jijjiiramu hin jiru asirrattis haa taatu yuutuubii irrattis haa taatu viidiyoon nama keenyaa gartee inumaatu daawwadha ani yeroo takka wallee gartee chaanaloota wallee afaan oromoo tana inumaatu gartee kaniin bira taa'eetillee hin laalleen akkuma gartee viyuu harkataniif TV itti baneetiin gartee chaanaalli yuutuubiidhaa kun gartee wallee wal fakkaatu sii taphachiisa akka isaan viyuu dafanii viyuu hedduu harkataniifin itti dhiisa akka gartee luuppu godhu hammaan danda'utti jechuudha innaawaa isinis gartee waan informationa gahaa waan gartee isin fayyadu oguu gartan bira hin dabrina subscribe godha share godha nama gartee saayiboottan keessan biratti erga yoo xiqqaatte gartee nama 10 biratti erga uumaa takkaillee isin irraan jijjiiru ammaas gartee hogguuti share godhuudhaaf bika gartee share itti godhan hogguutu hitan nama gartee itti erguu dandeessu hundaatus tarree galee sii dhiyaata wanni ati godhuu dandeessu gartee qubumaan tuttuutaa waliin geessita jechuudha kanarratti gartee haa wal gargaarru ana qofaaf odoon taane gartee waanuma afaan oromoo ta'e hundaa'u gargaaraa bira dhaabbadhaadhaan isiniin jechuu barbaada obboleessa keenya anas yaada bareedaa nu dhiyeessiteef hedduu galatoomi itti aansuudhaan balisaa jirta jirra ayyee yeroon ta'e ayyaa ta'e galatoomi illee umrii nu dhaadhu ayyee inshallah galatoomi assalaamu alaikum duraan dursee wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jabsa kiyya wallahi galatoomi hedduu takka galatoomi intilleen wallahi halkanii guyyaa wallahi suma ina guuli laayifii seenne laayifii ati dhufte suma ina bakka suma jala taa'aa olla wallahi guyyuu ni beeyta dhuga wanni kanaatu bakka sponsora kana naqanne ameerikaa kana naqanneeti bakka baatii 10 takka faa guyyaa 28 naqanne laal balisa wanni takka maal seete dhugaa gartee oduu haaree arkachuudhaaf ni hawwitan takka gartee chaanaala gartee ni laaltan namni irra hedduun ammoo viidiyooleen gartee ani poosti godhu guututti hin laalan rakkoon bika kana jirti laal information amma si qofa jechuutti hin jiru amma si jechuutti hin jiru namni irra hedduun hin baana irra hedduun gartee viidiyoo kana guutuu isaa hin laalan yoo guutuu isaa hin laalle information achi keessa jiru hin arkatan ammaasis gaaffii qabaniitu jira gaaffiin tuni gartee yoo viidiyoo san hin laalle gaaffiin ati gartee silaa gaafachuu barbaaddu san viidiyoo san keessa faa deebitee jirti fakkaatti beeyte deebitee jirti taati garuu immoo waan hin laaleeniif jecha si dabraa jechuu amma gartee hogguun ani tartiibaan dhufee gartee laayivii seene nama hedduutu gaaffii gaafachuudhaaf harka baasa akkasuma sanitti warra gartee gaaffiin isaanii yeroon gartee xumuramtee na duraanis gartee hogguun deemuu qabu warreen gartee carraa harkadhee hin dhiyeessin gama duubaatiin gartee na barreessaniiti gaaffii si gaafachuudhaaf laayinarra ture na duraa kuttee jirtaa gaaffii kanaatiin qabajaanii gaaffii dhiyeessan gaaffiin silaa gartee isaan achiin gama duubaatiin barreessan tan gartee viidiyoon ana immoo dura maxxanse keessa hogguu 2-3 irra deddeebiitiin haasawee san qofallee odoo hin taane viidiyoo kanarra keessatti illee haasaweetiin jira saniifuu gartee dhageewuun hedduu barbaachisaadhaan siin jaa wallahi hedduu takka galatoomii amma warra janawaarii 20 dura approve teete approve kun bakka lama qoodamaatti amma anni beeta anammoo ol naqee na dhufte tole congratulations na dhufte masalan na dhufte jirti baga gammadinaan jaan tole amma jara kana keessa hin jiramu akkami islaan okay ati group 5 idhaami keesin ta'e group 5 idhaan
Group 5 dha, okay. Group 5 naqatteeti congratulation jaanii deebii si deebisan. Deebii yaa deebisanii. Achi booda interview gootee jirta. Interviin goone. Keeneetti interview hin goone. Interviin goone. Bari ani Ijiptiin jira. Ijipti jirta. Ijiptitti interview hin goone jechuudha. Hin goone. Okay. Interview eegee hin godhin taate ati warra gartee ammaan tana warra gartee lamaa jiraan jeemi warra gartee approve ta'ee fi warra approve hin ta'in. Aywa. Ati immoo warra approve hin ta'in san keessa jirta. San jechuun keeziin ta'e dhaabbattee jirti takkaa immoo hin hojjetan jechuudha miti. San jechuun sarki koortiin gartee ammaan tana warra approve ta'e kana gartee fidaadha. Warra kana immoo warra gartee ganaa approve hin ta'in itti mari'anneeti ajaja dabarsinaa jedhaniiti yeroodhaaf irra mari'achuu jira. Si galtee waan hin jiru. Saniifuu gartee warri kakeetii kuni warra gartee approve hin ta'in san keessa jirtanii saniifuu jarri mootummaadhaa ammaan tana akka ajajaatiin warra approve ta'e kana akka fidaniidha. Wanni gartee koortiin dabarsite. Akkasi. Warri naqatina wajjira warri naqatina hareeni fa'aa amma tila itti fufaa tila wanni wal. Warri naqatin dursogaa akkuma gartee haaso'inutti warri gartee jarri gartee hogguu hojii eegalan amma fakkeenyaaf torbaan lama booda gartee akka gaa jajiin dubbatetti torbaan lama booda mootummaan warra gartee keezii tana gaggeessu hunda isaaniitiin hojii akka eegalan ajajatti dabarsuu qabdii jedhee dubbatee jira. Ajaja kana gartee hogguu itti dabarsan warri gartee eejansiileen adda addaa kuni hojii eegalaa jechuudha. Yeroo san gartee warri naqatinis naqachuu ni danda'an hogguu isaan hojii tana banan. Ammaan tanaaf gartee hojjechaa waan hin jirreef jecha warri naqachuu hin dandeenyees bikkuma sanitti dhaabbata hamma gartee isaan hojii eegalanii. Akkas. Hedduu takka galatame wallaahi yabaadhu akkanumatti itti fufi yoo wallaahi hedduu takka awoo se jabeessinaa hedduu takka galatame wallaahi jabsi kiyya wallaahi. Tole galatame. Ayyee. Amishaa jirtaa? Jira jamsi kiyya assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu takka galatoomi waa'ee ispoonsaraatii fi waa'ee kana irratti hedduu information bareedaa asirraa fudhachaa jirra. Tole. Hedduu takka galatoomi haalaan si hordofu jirraa waan itti godhaa jetteellee godhaatuma jirraa goonilleedha. Akkanumatti itti nuufuu fi waan information haaruun gizee dhufetti. Kanaan nu biraan geessisin jaa. Gaafii lamaan qaba. Haa gaafadhu. Takka mucaan amma si gaafatuun gaafatee jira. Warra approve hoggaa jettu kana warreen approve tahee jiru kuni warra interview godhe boodarra process san boodaatti ilaallatamu warra interview godhin sanii gad warri jiru approve hin taane jaamu moo akkam? Okay. Warri gartee dhimmi isaanii ayoomii gahee jiru jechuudha. Warri dhimmi isaanii ayoomii gahee jiru warra approve tahee jirutti laalaman keessaafuu gartee interview lama daawwachuu fixatte jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko dhimmi isaa ayoomii seenee jira garuu lama interviewdhaa qabatee osoo jiru isaa interview godhin lama eeggachaa jiru wanni hunirra dhaabbate. Okay. Warri gartee interview hin xumurin ganaa warra gartee approve ta'e keessa hin jiru. Maaliif dursoo gartee interview si godhaniiti achi booda security background check godhan. Background checking keetis hedduu barbaachisaadha. Warra gartee approve ta'e kana keessatti mul'achuudhaaf jechuudha. Akka gartee sarki koortiin dubbatetti warri background checking godhamee jiru akka gartee warra approve ta'etti laalamuu qaban. Maaliif
background checking kun gartee hedduu murteessaa Ameerikaa dhufuudhaaf hedduu murteessaa waan ta'eef jecha yoo ati gartee background checking keetilleen expire haa ta'u taate jettee circuit courtiin dubbatee jirti. Yoo background checking keetilleen expire haa ta'u taate irra deebiteeti mootummaan si godhuu qabdi hogguu jaan warra gartee approve tahee jiru kana keessatti dubbachuu isaaniiti. Saniifuu gartee murteessaadha ati gartee interview ta'e fixee karaa gartee warra IOMidha achi dabruun kee. Si galee? Amisha, na dhageessa? Okay, galatoomii gaafiin lammaffaadha ammoo niin dhagaa. Ayyee. Gaafiin lammaffaadha akkuma ati jechaa jirtutti warri koortiidhaa kun ajaja yeroo hedduu warra looyirataa kanatti dabarsaa jirani. Isaan ammoo ajaja kana waan hojiirra oolchanii piroosesa jechuun lafarratti eegalanii hangammaan tanaa ajaja isaan itti dabarsaa jiran kana fudhatanii qabatamaan hojii hangammaan tanaatitti waan eegalanii itti seenanii qabanii. Okay. Wanni gartee ammaan tanaa warri mootummaadhaa akka qabatamaatti gartee wanni isaan itti seenan waan takka godhaa jiraniitu jira. Wanni sana ammoo daataa gartee mootummaan itti fayyadamtu kan baqattoota kana gartee hogguu isaan tartiiba isaan keessa deemanii jiraami. Tartiiboota isaan keessa deeman kana keessa daataalee adda addaatu jira. Warra gartee daataa akka gartee warra istaarfaa jaaniin akkasumas gartee help desk warra jaaniin jarreen kana hunda mootummaan ajaja gartee koortiidhaa fudhattee warra ejensii looyeroota gartee dhaaboota reefujii kanaaf dhiheessaatii jirti. Kuni waan gaariidha. Ajaja mootummaa ajaja gartee koortii fudhattee jechuudha. Kuni maasis warra koortiidhaa yeroo duraatiif nama gartee 100,000 ol kan gartee keezii reefujii tana karaa adda addaatiin approve tahee eeggachaa jiru jettee mootummaanis dubbattee jirti. Akkasumas warri gartee looyerootaatiis kana sababa isaan dhiibbaa godhanii fi koortiinis dhiibbaa mootummaarra gooteeni wanni kun bahee jechuudha. Mootummaan koortii dhagayaa jirti. Garuu immoo karaa gartee nama fiduu kanarratti xiqqoo gartee lafarra harkifattu malee waan gartee koortiin jetteen san tartiibaan godhaatuma jirti jechuudha. Akkas. Galatoomii hedduu takka adeemsitee. Ayyee. Okay. Jabaadhu itti fufii information haaronni yoo jiraate akkuma nu biraan ga'u itti fufiin siinjaa galatoomee jamsee. Tole hayyee jiraadhu atillee. Okay. Obboleeyyan keenya irra deebinee gartee isin yaadachiisuudhaaf torbaan kana keessa oduun sarkii koortiirraa bahuun ooltu. Garuu ani gartee dhibbaa miti bahuun ooltu oduun jettu ni jirti. Akka gartee warri koortii hiiringiidhaa takka koortii listeners warri ja'aniinii fi warreen biraatilleen oduu adda addaa baasaa jiranitti. Kana gartee dura dursoo oduun eessarraa bahuu teessi yoo jettan warra sarkii koortiirraa oduun bahuu teessi. Sarkii koortiin waa'ee gartee ibsa mootummaan barbaaddu kana takka immoo kileerifaay gartee kan ja'an kana akkumaan amma dura isinii himaa ture gartee 9 sarkii koortiin which is sarkii koortii jechuudha. Amma dura gartee waan mootummaan irra deebi'ee nu ibsi jetteenii jirtu kana gootee jirti. Akka mooshinatti godhanii lafa kaayanii jiran akkuma gartee na duuba gartan kanatti. Mootummaan xiqqoo gartee lafarra harkisumaa fi gartee takkaa immoo yeroo bitachuudhaa fi gartee akka gartee koortiin irra deebitee ibsa gootuuf gaafachaa jiran. Ibsa godhuufii ni dandeessi koortiin haaretti irra deebitee ni dandeessi. Garuu immoo hin gootu. Yoo ka gootu taate gartee ammendii waan gootee jirtu kana ajaja gartee koortii haas jiru kana qofa ammendii gootee takkaa immoo kana deemaa laalaadhaa jetteenitti riifar itti gooti jechuu warra mootummaadha. Saniifuu wanni gartee mootummaan ammaan tana gartee akka malee irratti xiyyeeffachuu qabdu kan gartee compliance frameworkii kana
compliance frameworkiin yeroo ammaan tana compliance frameworkii period keessa jira yeroo san keessa jira compliance frameworkiin guyyaa isniinaa kana eegalame ilaanka gartee jimmataatti torbaan duraati torbaan tokkotti izaabama torbaan duraati jechuudha achi booda maasis torbaan itti aanu jira torbaan lamadaa kana keessattis mootummaan waan godhuu qabduutu jira tartiiba gartee akka jajiin kaayetti itti aansuudhaan torbaan sadaffaati jira kanarratti gartee wanni takka maasis oduun nuti dhaga'uu barbaannu takkaa'u immoo eeggachuu jirru tan gartee compliance frameworkii kana kan torbaan kanaa keessatti waan mootummaan lafarratti hojjette kana gartee ilaa hanqa jimmataa geesseeti mootummaan koortiitti gartee galchiti jechuudha koortii siyaatiletti kana hogguu galchitu achirratti gartee mootummaan waan goote arguu ni dandeenya akkuma gartee jajiin amma duratti himaa turetti dhaaboota ejensii adda addaa kan dhuunfaatii fi kan dhuunfaas hin ta'in kan biyya Ameerikaa keessa jiran kan reefujii gargaaran akka isaan hojiirra deebi'an gaafatteeti gaafadhaadhaa takkaa'uu ajaja dabarsaadhaa jettee ni jirti koortiin. Compliancein frameworkiin kuni torbaan duraa irratti kana gartee mootummaa gaafata. Kana mootummaan godhuu qabdiidha. Kana ammaas mootummaan gartee eenyuuf akka qunnamtee fi dhaaboota meeqa akka qunnamtee fi akkasumas dhaaboota warra gartee dhuunfaadhaa warra gartee akka group 5dhaa takkaa'u gartee American corpii kana gartee welcome corpii kana gartee qunnamtee jirtii gaaffiin jirtu achi keessatti deebuu teessii jechuudha. Saniifuu guyyaa jimmataa gartee takkaa'u jimmata galgala keessatti compliance frameworkiin kuni karaa mana seeraa ni gala takkaa'u immoo sabtii galaa jechuudha. Hogguu galee gartee achirratti gartee waan arguu ta'een takkaa'u immoo waan mootummaan ilaamaan tanaa hojjette achirratti arguu ni dandeenyaan isiniin jechuu barbaada. Kanarratti gartee qalbiidhaan wanni isin dhaga'uu barbaadan takkaa'u eeydan dursoo compliance frameworkii kana. Kan gartee kan clarification akkuma gartee asirra gartanitti waan mootummaan gartee sakikooti already clarifying waan already gartee hojjettee jirtu akka haareetti mootummaan gartee deemtee yoo koortii hagaaf taate koortiin yeroo hedduu irra deebitee waan takka hin gootu. San akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Okay. Ayyeegaa obboleeyyan keenya qophii General Dube bar okay qotto ayyee Jamsi, salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirti? Akkam. Jirra kunuun dhagayaa miti? Baga jiraatte leenca nama. Ati illeen baga dhiyaatte qotto. Yaa nama carraan kee yoo ta'e gaafima lama gaafadhee waan namaallee ifan ta'in tokko adda baasee gaafachuu barbaadeeti. Carraan keeti abshira. Tokkoffaa amma laali warra approviitii warri mootummaallee warra approviitii jedha. Wanni approovii kun namaaf addan baane. Fakkeenyaaf warri intarvii tokkoffaa godhee intarvii lammaffaallee osoo godhii wanni kun itti dhaabbate irratti ni jira. Sigalee ka warra intarvii ammallee approovii makanayyuu namoonni tokko tokko akkam jedheetiitti hubata beektaa? Approovii waan waraqaan achi deebiteef yookaan waraqaan achi koongiraan tunuu gosa lama qabdi. Jalqaba gaafa ati guuttu gaafa namni biyya sanii si guutu koongiraa waan jedhame yeroo san deebuutu qaba osoo keessichi nuun laallamin jechuudha. San booda immoo approviin tuuni yeroo fudhatteet yeroo xiqqashuu turtee kaatee gaddeebiti. Approviin achi gaddeebite sun approvii achi gaddeebite interviyyuun goone jechuudha. Amma wanni asitti ifa ta'uu qabu tokkoffaa warra intervii lama godhee qofatu approvii isaa keessa jira. Adda baafamuu qaba kanallee osoo adda nu baaste jechuun amma intervii tokkoffaa warri godhellee waan approvii hin ta'eef natti hin fakkaatu. Approvii warri ta'eef warra intervii lama godhe qofa.
natti fakkaata akka kiyyatti akka ibsa keerraallee hubataa jirutti warra IOM intervii lama gooteef akka ibsa keerraallee hubataa jirutti suni kan amma kana bakka kanatti xiqqishoo akka adda baaftu barbaadeeti amma kana bakka kanatti xiqqishoo akka adda baaftu barbaadeeti nada wal dhagaarraa mijamse sin dhage kalammataa amma waa'ee akka gaafii dhuunfaatti warri welcome corpusii kun meseejii takka ka'ee ergan argee jira namarratti illee achi meseejii san keessatti yoon dubbisee jedhu gara welcome corpusiitiin cufamee jira waan jedhamu wayii dhaga'ee jira waan san irraa quba qabdaa waan san illee cufamee jira tootaalii cufamee jira yookaan gara biraatiin keezii keessa hordoftanii akka jechuuti natti fakkaate warri Tirampii kun dhaaba akka welcome corpusii san uumee keezii amma warra welcome corpusii kana hordofuu fedhamu keezicha kana warra gara UN'tiif yookaan dhaabbilee akka IOM'tti achi deebisee keezii isaanii akka hordofan akkam godhuu barbaadaniiti welcome corpusiin cufamee asiin cufame jedhanii ibsa kennan waan san irraallee osoo ibsite galatoomii jamsi gaafii ayyee tole ayyee galatoomeetilleen gaafii gaarii dhiyeessite gabaabumatti ifatti gartee dubbachaa jirra haareetti gartee irra deebinee dubbachuudhaafis hedduu rakkisaa ta'ee jira wanni takka gartee amma jeneraal Haasirraa taniin itti da'u yoo jiraatte welcome corpii hogguu namni sii guute welcome corpii sii guutamee faayila kee gartee isaanitti hogguu neeyxan takkaa'uu sammit godhan congratulation jaanii gartee yoo xalayaa hasii ergan taate san jechuun approve taate jechuudha miti tana jala muraa waraqaan ta'ee nu geessee jirtii jechuma gabaabinatti akkasitti beeka achi booda waraqaan ta'ee tartiiba jala deemuu qabduutu jira tartiibni akkamii deemtee asirraa dura dursoo eegii isaan gartee baakgiraawundii ta'e hunda ishee godhanii takkaa'uu faayila keessii walqixxeessan booda karaa gartee USCIS'tti dhiyaachuu qabdi takkaa'ummoo karaa gartee US Rapid'tti dhiyaachuu qabdi US Rapid'tti hogguu dhiyaatte keeziin ta'e gartee nu biraa deemtee tokkonoo warra gartee USCIS jirti achi isaan gaafadhu ja'anii gartee isaan hogguu gama san si ergan ati hulii booda karaa gartee piroosesa apruuvaalii kan US Rapid'aa takkaa'ummoo USCIS kanatti as garagaltee jirtaa jechuudha. Kana gartee hubachuun barbaachisaadha. Saniifuu yoo gartee warri welcome corpidhaa dursoo egaa waraqaa teessirraa fuudhan congratulation jaanii kan waraqaa si ergan taate san akka gartee informationa itti approve taatetti fudhachuun dogoggora. Saniifuu gartee akkasitti hin fudhatina. Akkuma gartee dubbachaa jirrutti warra gartee keeziin isaanii USCIS bira deettee achitti apruuvaalii argatte. Achi booda karaa meedikaalaa warra ergan, takka karaa orienteeshinaa warra ergan, takka immoo karaa gartee filaayitii bitachuudhaatti filaayitii eeggadhuu jaaniini gartee takka immoo filaayitii warra bitaniif warra kana qofaa jechuun warri gartee apruuv tahee jiru hajaan. Kana wajjin kanatti aansuudhaan amma duraas gartee namni welcome corpiin guutuutti cufamee jira jaanii oduulee adda addaa takka oofaa jiran. Kuni waan sobaati. Welcome corpiin hin cufamne. Welcome corpiin yeroodhaaf dhaabbate. Akkuma gartee irra deddeebi'ee isin himaa ture, welcome corpiin kuni dhaaba guddaadha. Dhaaba gartee welcome corpii qofa odoo hin taane piroosesa adda addaatillee hojjetu. Saniifuu yeroo ammaan tanaa keezii haaree fudhachuutti hin jiran ammaas isaan harka jirtus piroosesa godhutti hin jiran itti aansuudhaan inumaatu gartee carraa gartee ammaan tanaa kanatti eega gartee Januwaarii 20 booda guutuutti gartee humaata kallee hojjechaa hin jiranii jechuun ni danda'ama. Hojiin isaanii yoom eegalamti? Hoggaa gartee mootummaan isaan qunnamtee akkasii piroosesa keessan eegalaadhaa jettuun. Wanni gartee mootummaan isaan qunnamtuufis mootummaan gargaarsa isaanii gootuutu jira. Maallaqa isaanii kanniituutu jira.
jarri kun gartee maallaqa mootummaan kannituunii fi hojii tana gaggeessa. Akka gartee isaan kun akka ejentiitti ilaalaman. Maaliif isaan kun ammaasis gartee warra dhuunfaadhaati. Akkasitti gartee laaluu qabdan. Yeroo hedduu maaliif gartee warra welcome corp kana mana seeraatti gartee irraa hin dubbanne maaliif maqaa isaanii hin dhoofne jettanii gartee namni hedduun gaaffii ni kaasan. Wanni gartee akkas hin gooneefis isaan kun gartee dhaaba dhuunfaadhaa waan ta'aniif jecha piroosesni isaan gaggeessaa jiran piroosesa dhuunfaadhaati. Kan gartee ati faayila guuttattee atummaan gartee maallaqa lafa keessee akkasitti isaan kun piroosesa sii godhanii karaa USCIS'tti sii ergin jechuudha. Saniifuu gartee isaan kun dhaaba dhuunfaati. Warri gartee ammaan tana mootummaa kasasaa jiru warra heeraan US raappii gaggeessaa jiru. Takka immoo heerri gartee koongiresiidhaatiin mootummaan galtii kafaltii gootee fi akkasuma sanitti isaan kanaaf gartee heeyyama kennite isaan kun itti hojjechaa jiran. Saniifuu gartee wanni kun akkasiin ilaalamuu qabaan isiniin jechuu barbaada. Hundi keessanuu gartee akkumaan amma dura isinitti himaa jirutti isin yaadachiisuudhaaf chaanaalota gartee viidiyooleen asirratti poost isinii godhu laayikii godhaa, sheer godhaa, guutuu isaa dhageeffadhaa wayii irraa bartan. Guutuu isaa dhageeffachuu bira odoo hin kutiin yoo gartee akkuma sakandii 10 bira dabartu taate waa hedduu baruuf hin teessu. Waan immigireeshinaatis baruuf hin teessu. Saniifuu hamma gartee waan inni isinii poost godhu guutuu isaa daawwadhaa irraa baruu teessan. Gama kaaniin karaa yuutuubiitiinis gartee viidiyoolee isiniif hin maxxansa. Warri gartee qophii har'aan tanaa laayivii tana isin dabartee takkaa gartee boodarra dhuftan booda gartee oguun yuutuubirra isinii kaa'e achitti guutuu dhaga'uu ni dandeessan. Kana gartee isinis gartee warreen saayibootan keessanii faamilii teessan hundi keessanuu gartee waliif sheer godhaa. Akka gartee wal dhageessistanii wal irraa baratan guutumatti gartee namni akka irraa baratu jechuudha. Akkasitti gartee haalaallu kana gartee chaanaala kana isinitu guddisuu qaba. Akka chaanaala keessanitti ilaala. Kana gartee ammaasis akka irraa baratanitti hubadhaadha. Yeroo biraatiif gartee qophii har'aan tanaa asumarra dhaabna yeroo biraa hamma walitti deebinutti qophii addaatiin jechuu takkaa'u qophii tanarra bareedduun takkaa'u gartee oduu bareedduu tan gartee gurri keessanillee isin dhaga'uu qabu tan gartee refuujii tana karaa gartee hojii eegaluu isirratti illee irraa akka mari'an tana abdiin tiyya akkasitti gaa walitti deebinaa hundi keessanuu nageettiin isiniin jaa.